Haro haramaya. Tafakat wal malala nordafa. خود لللل هارو هرمايا دي دار كافايا بيا بيدا بيدوم برغوت ويللي خود لللل كنغا كوجل الكبيبات هنكهرا مالتي الماما درسا شمرا ويللي خود لللل يا قلب شمبرا الروم تداكيه ديدا المعنايا انسيدا بيغوي ويللي خود لللل ما في جبتي. Hambaalee adda addaa bakki argamu. Paarkilee sana gurgurtu. Daandii ishee akka halluu oromiyaa sanii namatti tola. Biqilaan illee bakka adda addaatti waan kun babal'atu qabu akka soodaree sanii. Sanitti kuni gaa'oo laalan haroo bisootuu fakkaata. Wanni kun galii hedduu argamsiisa. Biyya kana namni aruuza adda qabus bakka adda addaa irraa dhufee asitti aruuzas godhata. Turistiin adda addaatti dhuftee laalti. Haroo bishooftuu fakkaata. Haroo harsadee fakkaata. Mapi Libya distana Mamba Park jedhaniini kaareen itti argama. Warreen aruuza godhachuu feetan iddoon Naayiroobii keessa bakka adda addaa ni jira. Paarkiin sunillee aruuza hedduu bareedduudha. Dhuftanii aruuza asii godhachuu dandeessan. Daawwachuudhaaf iddoo sammuu itti boqonnaa fudhatanilleedha. Asii dhuftanii sammuu boqonnaa fudhachuu dandeessan. Hedduu namatti tolu. Asiin akkasi lafaa gala. Akkasi. Hambaalee muuziyeemii. Hambaalee muuziyeemii bakkeelee waan adda addaa bineensota harka namaatiin nam-tolchee hedduu jira. Hedduu namatti tolu. Okay, fageenya Oromiyaa ammaasi arguutti Waappiin kunis Morookoodha.
ما في سراليون يا مخلوق. Ganna ganna ndai to bishani ما في نسان الجريا جامع مرة